شري شري بولرا يا شري شري بولرا يا شري شري بولرا ما أنا ما ررتا فوقرا سيتو دمروبا شكين تلورموتي نيكوتي سينيغا مقالا لونيكوتي بي خورم يادا مقالا فنفنيتي بينو الجنجلا استديو ديزلتي أتو بيسي كوريتي jechuudhaan baanee jira daawwattoota keenya gaa'e akkuma jenne nooruun keenya irraa maaliif ala baanee buna dhugaa namoota buna dhugaa wajjin nama guyyaa waliin nu fide wajjin aanaa fi daroonis buna wala feera maaliif qarraan arganne baay'ee hojiidha wantoota ijji keenya irra buute immoo daawwachiisnee isin biraan hin geenyu jenne laaftoo paarkii keessatti argamnee kan jiru finfinnee ma jirra istiidiyoo keenya irraa xiqqoo baanee naannoo laaftoo paarkii kana bakka bashannanaa namatti toluudha dargaggoota hedduun nutti mul'ataa jiru kan puulii taphatan jiru kan taa'anii buna dhugan hin jiru kan waliin mari'atan fakkaata hin jiru mee isaan dilbata isaanii akkamitti dabarsu kan jedhu sagantaa nooruu keenya irraa isaanuma nooraa jenne buna affeerre anillee naafsi affeeraatis na affeerta har'a bunuma dhugaa ol nooruu keessatti bunaa jira waan ta'eef bunaa fi nagaan dhabinaa isinis mana keessan teessanii shirri keenya bu'aaraa kan jirtanii buna keessan dhugaa nuunis nooraa baga dhuftan jecha taphachaa bu'aaraa turtii bareedaa qabaadhaa jennaa mee kottaa wajjin deemnee oolla. Sinje bunan si affera jay sawan ana si affera ma si tunan atika kan jira deka bane te kan jiru kabajoto ta daawwato ta keenya buna naatu bitaa farrantana ana naafirta ani mo me warruma achitti argaman sana maguyyaa waliin nu fidu sawalini me buna keenya dhuga asu akkam jirtu ya naga fayyada fayyaki taawni ya mama teenyi waan nama eegaa jirtan fakkaatu nama eegaa numaan eegaa jirtu jechuudha numaan eegaa akkam oolmaan bareedumaan jiru haye mee bakka kana maaliif argamtanarra bakka kana boqochuudhaaf dhufne mana barumsaa deemnee dhufne kazaa sa'aatii misaa waan ta'eef boqochuuf buna dhuguuf kanaafuu maarra yeroo bareeda arganne akkuma yaanne sa'a bunaa irratti dhufne buna dhugaa asufnu miti buna ajajan buna afurnu fidi xana wali egaa hoggaa namni hoggaa buna dhugu waan baay'ee haasaa beekte amma kaameraa waan arkitaniif sodaattammoo maal dura yeroo alaalaa turre baay'ee haasaa turani maal haasaa turtaniyyuu yeroo bunaa keessan maal haasaa hunda barsiisu warri dhiiraa nuti gaafeennaa hira keenya warri dhiiraa yeroo isaanii buna yeroo dhugan maal haasawu waan tokko jira miti waan maasaamuu qabu waa'ee barumsaas ta'uu danda'a waa'ee hiriyummaas ta'uu danda'a waanuma akkasii haasofna jechuudha. Mee har'a buna nu kana dhugaa waan isaan haasa'an kana ilaalla. Guyyaatti buna siinii meeqa dhugda? Gabari ta'e dhuddee moo kunne isa jalqabaati? Guyyaatti gisee lama dhuga. Lama dhugdaa? Ganamaa fi sa'aatii fi sa'a. Sukkaaraan dhugdu? Sukkaaraan? Adiis moo? Guyyaatti laaqanaa fi maal irra fayyadamta bun? Laaqanaa fi maal irratti fayyadamta? Qursii fi misaa irratti hin fayyadamu. Dhaabbataadha jechuudha. Ciree fi laaqana irratti galgala maaf dhaabbataan fayyadamu. Galgala shaayiin dhuga. Irriba si dhorkaa? Irriba na dhorkaa. Yaada natti buusa. Yaada namatti buusa? Yeno narrafisu yeroo sana na yaada. Irribni waan si diduuf? Irribni waan na diduuf. Irribni si dide sana immoo yaadaaf yaaddoo sitti namaa jechuudha. Maal yaadda garuu akka kana maal? Yaa jira miti. Jira miti wanti yaadan. Inni wanti yaadan hedduu jira. Sabboon yeroo inni didu maal yaaddi? Wanti yaadan gaa hedduu jira garuu yeroo hedduu gaafa buna dhuydu yaadni si salphata. Sammuun kee ni haara'uma. Yoo dura miirri dadhabbii yookaan muukuu wayii sitti dhadhagayame
hoggaa buna dhuydee booda immoo ni haaromtaa mire. Si biratti akkamii haalli kun? Na biratti yaa jijjiirama qaba. Al tokko suusiif jecha nan dhugaa. Dhugni walte maal taate? Osoo dhugii yoo noole yaa baqa natti tolu keessi koo. Mataa faasi dhukkubaa jechuudha. Mataan na dhukkubaa rafi na godha. Nama kana olli si jedha. Yaa al tokko jira miti of nama jibbisiisa. Gaafa buna dhugdu sirraa ka'a. Gaafa buna dhugee garuu narraa fagaata. Akkamiin qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa jiru kanaafi buna guyyaatti oggulama dhuguu walirratti ni deema. Yaa ogaa qaala'insa jireenyaa isuma waliin argaa jirrudha. Yaa gatiin bunaallee akkasuma miti. Gatiin bunaallee akkasuma dabalee jira. Qarshii 20. Annaa kanaaf jecha yeroo tokko dhunaa yeroo tokko baqa innis na sayyu. Maatii bira yeroo jirtu fedhiin bunaa kee akkam ture? Maatii bira yeroo jiraattu? Maatii bira yeroo jiru immoo guyyaatti 3-4 na dhuga wallaarra naanna'ee. Finfinneetti dhufu qarshiitti jijjiirama. Bunni. Buna danfisuu ni beektaa? Hedduu nan danda'a sirrii. Dhugaamoo? Mee akkamitti danfa bunni? Ordarii isaanitti. Danfisee bitoosti nutti argisiise silaa buna isaa. Silaa gaarii ture kaa osoo mana ta'e mee bunni akkamitti danfa? Isteeppii isaanitti mime. Bunni yeroo danfu majammaraa maa keessa isinitti mure? Jalqabumarraa kaasee. Bunaan gaafa danfisu nan qopheeffadha. Ergan qopheeffadhee booddee nan funaana waan na keessa jiru. Ergan funaanee booddee nan miica. Ergan miicee booddee dhiqaarratti naqadha. Nan miica. Ergan miicee booddee nana kaa kaza edde qorrii booddee nan tuma. Booddee jabanaarra godhadhe. Sana booddee itti naqadha yeroo jabanaan ho'ite. Sana booddee yeroo danfii nan dhugaa jechuudha. Bishaan qorratti bishaan ho'aatti naqadha. Bishaan ho'aan itti naqadha. Akka dafee si danfu. Ho'isee itti naqadha. Tilmaama isaa akkamiin beeytanii qallatee ni furdate isa jiru. Namatu natti makaa yeroo qammasan. Yeroo danfistu bunni kee jaallatu biyyatti. Sirriitti jaallatu buna koo. Dhugaamoo? Ummaan ta'e jaallatte? Buna koo sirriitti jaallatu. Anaan iyyuu natti mi'a yeroo danfise. Ati oo? Anis nan danfisa. Maazarii kootiif jechuudha. Buna danfisuu naan jira. Akkami garuu inni biyyatti dhugamuuf inni asitti yeroo bittaan ni dhugdanii dhamdhamni isaa? Dhamdhamni isaa nasi sariifidha. Inni manaa sariifidha. Gan isa alaa ture suusis qabsi. Isa alaa? Maaliif? Bunni alaa maal qaba? Ani hin beeku. Waatti daddabalu? Ta'uu hin jiru. Mee yeroo hedduu kottu laaqana nyaannaa jettu moo kottu buna dhugnaa waliin jettu? Kottu buna dhugnaa waliin jenna malee. Baratamee jira jechuudha. Baratamee Shaayii fi buna jennu deemnee waan jaamu jira mire. Shaayii fi buna jennu deemnee achirratti egaa waan hedduutu haa. Mee dhugaa isaa haasoyna. Isin yeroo wal arkitan yeroo buna dhuydan waa'ee maaliif haasoytume? Akka fakkeenyaatti kan yaadattanii. Yeroo baay'ee amma isin lamaan qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Hiriyoota biraas dabalattanii yeroo baay'ee garuu akka ajandaatti kan isin biratti ka'u maalidha? Waa'ee hiriyaa keessan shamaraati moo? Waa'ee qaala'insa jireenyaati moo? Waa'ee qaala'insa jireenyaas ta'uu danda'a. Waan tokko jira. Irra caalaa garuu ajandaa maaliif isin biratti ka'a? Inni waan deebisuuf jedhee fakkaata. Yeroo baay'ee nuyi gaafa wal bukkee teenyu ajandaan nuyi kaanu ajandaa dubaraadha. Oomishni hundumaa beekamaadha. Beekamaadha. Kana kaasna bakka. Akkas naan jettee akkasin jedheeni abalu yaade. Kanaafiyyuu guutumaa guutuutti yeroo wal bukkee teenyu waama hiriyaa keenyaa mari'anna. Kanaafiyyuu akkasidha. Sirba maal beeknaari? Fageenya na dhoowweef malee si yaaduunis ne yaada koo maaliin godhaa garuu fageenya taa'ammaatu nagaan ta'i. Eenyu affirte? Baay'ee yaadde. Isaa yaadee Eessa jirta? Amboo ta'ee aanaa tokkee kutaa'ee keessatti. Turtanii wal argitan? Ammam geessee garraa fagaatte? Amma ji'a jaamnaamin waanuma akkanaati. Akka carraa TV mana jira taanaan waliif TV daawwatu taanaan akka itti ishee baay'ee ilaaluu laata? Akka baay'ee yaadde. Itti himime carraa makanaan. Harmee koo baay'ee si yaade baay'ee si jaaladhasi waggaa 1,000 naa jira dhunsi. Atoo sirbarra nu haa garuu akkasitti addaan baanu.
Ani maaliif sirba? Kan kun sirba jaalalaadha. Eshi halkan guyyaa ijarraa Rana baddu ciisee Sehe waanuma keeyyaadha kan dur dabarsine. Muduki yaadateetani gadda. Eessa jirta maaloo kottu na wallaanta. Eenyu affeerte? Eh? Eenyu affeerte? Hiriyaa kuti. Oh, Jaalallee Jaalallee kuti. Argitee buna kana waggaa dhuganii yookaan haadha nama yaachisaa yookaan jaalallee nama yaachisaa jechuudha. kanaaf eessa jirta maaloo kottu na wal'aanta. Noori. Wal'aanta na feesisa. Erga noortee immoo buna sii danfisaa jechaanii kan inni jiru. Nooruun keenya ala beetarraan tana kan jiru. Akkasuma naannoo inni dargaggoonni yeroo isaanii akkamitti dabarsu yeroo buna taphatan yoo buna dhugaa taphatan akkasuma waan adda addaatti illee yeroo akkamii fayyadamu. Kan ilaallu ta'a ammallee isin nufaana bu'aa isin hin jenna waliif TV'n bunallee ta'uu isin affeereera. Carraa kana nu kennuuf galatooma isinis. Galatooma yeroo bunaa gaarii. Mammoga dargaggeeyyiin yeroo boqonnaa isaanii maal irratti tapha dabarsu tapha akkamii taphatu yeroo isaaniitti immoo akkamii fayyadamu kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Ni laalame taphadheellee beeku Akkam ooltan? Jirtu? Nagaa fayyaa keessanii? Jirtu? Mee maqaa keenyu siin jiru maayikatti si qabadhu. Wabii guddinaan jedhama. Wabii guddinaa atoo. Wabii kabbada. Wabii kabbada. Moggoodhaayi. Maqaan maal irraa ta'an fakkaatu? Lakkoodhaayi. Halluu keessaniif xiqqoo biftillee garaagarummaa qaba haa ta'u. Mee yeroo ammaa kana maal godhu jirtan asii? Yeroo bashannanaa dabarsaa irra. Yeroo bashannanaa keenya immoo poolii taphachuudhaan dabarsaa irra. Yeroo hedduu taphattu poolii kana? Yeroo hedduu osoo hin taane yeroo hojii hin qabne yeroo boqonnaadhaaf sammuu keenya bashannansiisuuf taphannaa jechuudha. Yoo poolii taphattan sammuun keessan ni bashannanaa jechuudha. Sammuu keenya bashannanaa yeroo hojii hin qabnetti asitti boqonnaadha. Yeroo baay'ee isin lamaan gaafa waliin taphattan eenyutu moo? Anis nama moo darbe. Harka caalu eenyutu moo? Sagaa namni harka laatu hin jiru. Lamaa keessanuu moo? Amma yeroo baay'ee yeroo anaaf sabboon taphan anatu moo waan? Anatu moo waan? Amma laalla isaa. Anillee akkasuma jedha gallee laallan jedha malee. Nammoo waan jedhu. Anis immoo gaa nammoo waan jedha. Nammoo dheegadaa Umar kalladhu. Garuu mee poolii kana namoonni hedduun akka qarshii wal nyaachuufis akkasitti isin fayyadamu kan bashannanaafis fayyadaman jiru. Isin yeroo boqonnaaf jettanii dargaggoonni akka yeroo isaanii asirratti hin gubnee fi dhaamsa maal qabdu isin? Dhugaadha akkuma ati gooteedha wanti hundumtu jechuun birrii qisaasessuuf yoo taphatte hin taphatta poolii kana fakkeenyaaf yeroo baay'ee kumaarri warra taphatan jiru. Kumaara taphachuun immoo yaa'u faayidaa osoo hin taane miidhaa qaba. Miidhaa birriillee miidhaa ekonomii qofa osoo hin taane miidhaa sammuullee qaba jechuudha bara. Namni nyaatu sunis badaatti nagaan argatu inni birrii isaa nyaachisu sunis immoo nagaatti dhabaa galaa jechuudha. Nummoo kanaaf taphanna osoo hin taane nagaatti argachuudhaaf wal bashannansiisuudhaaf taphannaa jechuudha. Abbaan nyaate buna affeera fakkaata. Abbaan nyaate maal godha isin lama waliin taphattanii namni nyaate buna affeera har'a nuti buna isin affeera isin moona isin yoo moones maatamne isuma affeera miti isaa. Ni affeerra garuu ani immoo ni morma gaa. Yoo nuti moone isaantu nu affeera. Yoo isaan nu moo nutu affeera. Ani immoo maalin jedhe qofaa keenya anaaf si wajjin taane. Qoddan duree akka nu gargaarani. Adii kun taphachiistuudha. Adii kun taphachiisaadha. Bakka nama irra kan bakka jalqaba kamtu gala? jalqaba amma sana jala. Lakkoofsa sadiitu gala. Lakkoofsa sadiitu galaa jechuudha. Lakkoofsa sadiitu galaa osoo hin taane kan tapha jalqabsiisu lakkoofsa sadii. Garuu lakkoofsa barbaade gaafa inni kana rukutu lakkoofsi barbaade galuu danda'a jechuudha. Garuu kamtu galuu qaba? Kan barbaade haa galu garuu lakkoofsi kun wal jalqabsiisa kun sana jalqabsiisa sana rukuttee kwaasii biraa yoo sii galee kubbaa biraa innaa sii galee isuma taphata. Wanti baay'een gaafa irra deddeebiidhaan taphatamu suusii namatti ta'a. Puuliin suusii namatti hin ta'u. Puuliin egaa akkati hojii godhatteedha. Hojii qabaachuu baatte bakka kana oolte taate suusii ta'uu danda'a. Hojii gabaatte taanaan guyyaa bashannanaa si yaaddeetu iyyuu taphachuu dandeessa malee suusii hin ta'u. Warri suusii ta'us jira, warri suusii hin taanes immoo. Warra qumaaraaf taphatan suusii ta'a. Warri qumaara taphatan suusii ta'uu danda'a. Warri bashannana sammuu isaanii bashannansiisuu taphatan immoo suusii ta'uu dhiisuu danda'a. Meegaa jalqabe laalla. Jalqabe.
galchiti saatte anu sin badata Egaa daawwattoonni keenya daawwachaa jiru sagantaa keenya nooruu arraan tana alarra bee bunaan bakka tapha dargaggoonni yeroo isaanii itti dabarsan irra geenyeeti kan jirru sichimmas bakka biraa deemuu keenya nafu taphi kun qalbii si fuudhee jira fakkaata. Egaa dargaggoonni garuu utoonni kubbaa kana galchiin deemuu koodha garuu ma galcheera kan barbaadamu waamtee jirta amma deemtee akka buna keenya nuu bittuuf beekte. rakkoon qabu har'umtis shirri keenyaanii nooruu keenyaan gadi baane namoonni dilbata isaanii akkamitti dabarsu guyyaa boqonnaa isaanii akkamitti dabarsu buna gaaf dhugan maalaa isaa dabarsu fuulii gaafa taphatamaa akkamitti taphatisa jedhu yeroo gaarii dabarsine wanti nu afummoo jira mee deddeemne mafinfinnee kun badhoo miti marmarraa irra guyyaa daawwattoonni keenya nu faana bu'anii mana isaanii ta'anii shirshirrii waliif daawwachaa nooruu wajjin immoo bakka garaagaraatti akkamiin nooruu namaan jedhu jecha akka nu faana turan abdii qabna ammallee nu faana bu'aa isin hin jennu tapha kana dhiisaa jirti akka furannaa. har'a affeerraan bunaas tolte itti fufee jira nooruun keenya bunaa wajjin wal qabatee deemu jira arraan tana egaa oromoon hoggaan nooraa jeetti aansee buna dhugaa jira egaa qeedura keenyaan bunni affeerraan bunaa dirqamadha nutis puuliirraa ammoo as deebinee amma dadhabne xiqqoo hara galfanne buna keenya unna buna affeerree nutis wal affeerramee waama bunaa isaa jechuudha. Mee yaada buna irratti isaan qabanii fi akkamitti bunaa wajjin hariiroo akka qabanis. Egaan akkuma jettaniitu bunni akka godinoota adda addaa yookaan akka naannoo Oromiyaatti bunni bunarra geechanii nageenyi sinaa ga'uun jedha bunaaf nagaan dhabiina siin jedhama bunni beekamaadha buna qalaallee jedhanii baay'eetu jira akka naannoo keenyatti immoo bunarra geechennaan namni ol seenee buna dhugee wannoo tokkotu jira akka taratiidhamu maal jedhanii namatu mana namaa ergifachuu deeme. Ergifachuu deemnanii ambunarra geessuni ol seenii jedhee buna san dhuguudha ol seenee nyaatas waan ta'e dhiyeessanii fedoo nyaachaa jiru. Namni biraas immoo dhufee akkatti waan ta'e sin kadhachuu dhufee iyyuu jedhee buna didee sun ala dhaabbate. Maaloo ani buna dhuginaan jettan malee anis fe'umamu waan ta'e kanan jedhe kanas sin kadhachuu dhufee iyyuu bunaanan irraanfadhee jedhama. Kanaaf bunni waan hunda nama irraanfachiisa jechuufi. Irraanfachiisa osoo hin ta'in bunni akka aadaatti maqmaaqsa adda addaa illee qaba. Kana waliin wal qabatee bunni baay'ee jedhama jechuufi. Mee ajinoo walaa barru daawwattoota keenyaa wajjin wal bari. Ani Galaanaa Dirribii jedhama. Hojjetaadhuma naannoodhuma kanaati. Waa'een buna irratti qabu ani waa'ee bunaatiin wanta mormurree hin jiru. Garmallee hin jaaladha. Guyyaatti siinii meeqa fayyadamta? Ol akkaame 4-5 ta'a. Qaala'insa jireenyaa kana faana hin ta'e maaree? Haara. Kan bunaa ta'u ni bu'u. Biddeen dhabu wayyaa buna dhaba. Mee durii gaa okkoteen manaan baatu ijaa Oromooni amma okkoteen bakka hunda dhaabbattee jirti gabbaanaan bunuma harkita kan akkamiin ilaaltameeti? Inni dhugaadha waanuma jiru garuu manatti irraa argachuu dhiisuu dandeenya yeroo ammaatti nuni immoo idduma arganne kanatti fayyadamna. Durillee beektaa yoo laaqana nyaachuullee mana seenanii agabuni dafutti eeguun dirqama isaa keessa jalaa gubaa amma garuu biiroo keessoo bakka teessatti sii dhufa alaan dhugaa jettee baata sun jireenya salphiseera fakkaata. Dhugaadha jireenya irree salphiseera iddoo barbaaddetti argatta amma mana sirraa fagaachuu danda'a buna barbaannaan iddoo argatte iddoo jirtutti fayyadamtaa jechuudha. Okay. Mee baasiin ati bunaa fi guyyaatti torbanitti ji'atti baastu hammam ni gaha tilmaama? Tilmaamu garuu yaa guyyaatti 3-4 dhuguu danda'a. Sana gaa qarshii 20 naan baay'isture. 60 taa guyyaatti. 30 dhugnu jira. Siinii tokko moo? Amma gara gadii kana 30dha. Siiniin tokko. Buna yaa bareedina bunni isaa bareedaadha. Wanta addaan qabu garuu namoota faana iddoo wal argitu sila ta'eef gatii san ilaaltu.
Mee ammaati buna sinii takka qarshii 300 faadhaan dhuguu yoo siin jaanii dhuida. barra kasillee dhufiiniti. Dhufiini garuu nan dhugaa ni dhiisu. Dhugaa haasa'uuf buna nan jaaladha. Kanaafuu isa tunnistu. Na dabbareerree buna dhuge taanaan waan ta'e na gallakkisa. Namni akka jimaa qaba ani buna ni jaaladha. Hayyee buna dhuguu caalaa immoo danfisuu ni beeyda. Danfisurree dur beekee malee amma irraa fadhe. Amma dhuguu marar tirmaatti. Dhuguu bichaadha amma. Mee xaleen immoo dhiironni gaafa walitti baay'atanii yeroo buna dhuddanii haasaa maaltu ho'a? Waa'ee maalitu ho'a? Egaa buna gaafa dhuganii haasaatu jira mitiire yeroo boqonnaa kee buna dhuddaa haasaatu jira. Irra caalatti garuu haasaa akkamiitu ho'a dhiirota biratti yeroo buna dhugan? Bunni yeroo itti dhugamuu qaba ganamallee dhugamee guyyaasaa galgalallee dhugamaa namni galgala taa'aniiti wanta adda addaa taphatanii lamaffaa immoo akkuma jettanitti amma namni karra dura taa'ee yookaan immoo ijoollee warra buna danfisu bira taa'ee yoo dhugani tokkoof tokko ijoollee warri buna danfisan suni hojii banamaaf amma dubartoonni biyya alaa bakka adda addaa deemanii maal jechuurra biyya ofiitti buna ekspoortii godhamu parsantaa 100 keessa parsantaa 20 biyya keessatti fayyadamu jechuun biyyaaf tokko hojii uumuudha lama immoo buna ofii qabeenya biyya ofii fayyadamu jechuudha. Maaltu haasa'amu jedhamte bunni yoo haasa'amu maanno bunni yoo dhugamu wanta baay'ee taasifamu. Fakkeenyaaf dhiironni maal faasoftu istanii? Dhiironni keessatti yeroo ayyaana qillee ta'uu danda'a. Ayyaana iyyuu caalaa akkasumatti yeroo boqonnaa kee amma toluuti hin jirru ta'e akkasitti teessee hiriyaa keedha waliin maal faasoftu irra caalatti? Dursinee kan mucayyoo buna danfisanii bunni kee mi'aasillee si'aa mi'eessu jedhanii. Intalarraa kaa'ama. Intalarraa ka'a. Bakka isaa achi buna kana hojiidha. Akkuma duratti si kaasee tapha adda addaatu jira. Tapha adda addaa jechuun dur maal dabarsitee maal barattee maal beektaa aadaan bunaa wal qabatee maal biyya keessanitti buna maaliin dhuganii biyya keenyatti soogiddaan dhuganii yeroo ammaa kana sukkaarri amma dhufee abbootiin keenya akkana hojjetanii seenaa bunaa qofa osoo ta'e baay'ee haasaan kan. Waan baay'ee haasa'u. Hedduu namatti tola. Haala kanaan yeroo bunaa kee dabarsitaa jechuudha. Guyyaatti yeroo kamitti bunaa fayyadamtaati harka caalu? Akka tasaa ta'e ani guyyaatti ganama seewwan jedhee nan dhugaa dhibbatti garuu guyyaa odoon dhugeen hin oolu. Laaqana booda? Laaqana booda. Okay. Mee buna alatti moo manatti dhuguutu namatti tola? Bunni akka aadaa keenyatti garuu odoo ta'ee manatti dhugamaayyuu manatti dhuguudhaan immoo tokko amma sadaffaatti dhugama. Tokko amma sadaffaatti dhuguudhaaf yeroo siin gahu. Alattoo ta'e immoo sinii tokko dhugdee gara hojii keetitti deemta nama buna danfisuufis hojii uumta boqonnaa kee aara galfattee deemta jechuudha. Manni keessarraa fagoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko namni as jiran kun manni isaanii asii miti. Bakka adda addaatti dhufan. Dirqama bunaaf jedhanii manatti galuun qaban. Manatti galuun qaban. Kanaaf naannuma itti dhiyoo jirutti buna san amma ta'ee dhuganii gara hojii isaaniitti deebi'anii. Kanaafuu bunni akka kanatti ala bahee gurguramuun isaa bu'aa qaba jechuudha. Bu'aa qaba. Maal bu'aan isaa nama buna danfisaniif hojii uumuudha. Lammaffaa immoo yeroo ofii qusachuu jechuudha. Kan fayyadamuufis yeroo qusatu. Hedduu namatti tola. Bareedaadha. Egaa Waliif TV'n buna isin afeeree jira. Boru immoo gaafa laaqanattis ce'uu danda'a. Bunaaf nagaan dhabina. Oraa bula. Jiraadha fayyaa taasisis. Isinis buna dhabina. Kabajamoo daawwattoota Waliif TV shirri keenya har'aadhaanii sabboontu waliin ta'uudhaan nooruu keenyaan namoota guyyaaf yeroo walitti nu fide waliin buna irratti buna dhugaa guyyaa kana egaa buna hedduu dhugaa ollee buna dhugaa buna affeeraa yeroo bashannanaa yeroo gaarii dabarsine itti bohaartetti miti yeroo ulmaa keenya. Akka ajaa'ibaatitti dhumarratti immoo naafati bunaaf nagaan dhabina inni eeggolamna. Kana fakkaata ture bareedaadha sagantaa akka gaariitti. Taphni sinafne wanti nu afeen jiru itti bohaaranii itti bashannananii jiru namni dilbata isaa akkamittiin dabarsa manaa yeroo gabba'u buna ni dhuyda namni waan ittiin bashannanu kan mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef namni kamiyyuu kan waan adda addaa taphataa kan hiriyootaa wal arkee bakka garaagaraa deemaa kan nyaataa dhugaatiin bashannana kan kubbaa laalaa jirullee eeyyee kan kubbaa laalaa bashannana waan ta'eef nun immoo bifa kanaan dabarsineeti kan jirru kabajamtoota daawwattoota keenya sabboontu Ahmadii fi Daraartuu Nagaash akkasumas gama ogummaa kaameraan
Oliyaat Badhaasaa fi Barnaabaas Hambisaatiitu nu wajjin ture. Waa'ee kanarra waan jettu qabda. Waan tokko waan hin jedhu hin jiru istiidiyootti deebinee sagantoota keenya nu hafan toora galchinee daawwattoota keenya biraan geenya. Nooruun keenya har'aa kana fakkaata nu waliin turuu keessaniif galatooma ulfaadhaa bunaaf nagaan dhabinaa mana keessanitti jenna yeroo gaarii.